Egaa daawwattoota keenya televezyiinii Faanaarraa akkuma jalqaba irratti isiniif kaasne gaazexeessota buleegii Faanaa Broadcasting Corporate kana dura hojjetaa turan ammas hojjetaa jiran waliin turtii taasisuudhaaf immoo isaaniin keessummaa taasifadheetti kan hin jiru. Egaa gaazexeessaan Daadhii Tufaa akkasumas Idris Guddatoo Zinnaashoo Olaanii akkasumas immoo Kidaanuu Zallaqaa asitidha kan isaan argamanii akkamittiin gabaasaa turanii sirna rakkisaa keessadha kan isaan turan rakkoo sana keessa ture immoo akkamittiin darban kan jedhu immoo isaanumarraa dhageenya Daadhiitti fufika. Nagaadha miti. Nagaadha miti. Wajjin oolle deeni. Haa ta'u akkitti gabaasaa turre egaa irreecha yeroo isaan televezyiinii hin qabnu reediyoodha. Reediyoo qabannee dhufna. Wanni sitti tolu reediyoo bakka feete fiigdee warra Maariyoo jedhu wajjin suuta deemtee sagalee waraabbattaa laayivii achumarraa galchitaa baakgiraawundii keessaan godhattee warra fiigu wajjinis fiigdee waraabbattaa rakkoon hin jiru. Garuu waraabbii keessatti waa baay'eetu jira. Gabaasudhaaf dhufeetan waa lama na mudate gaaf tokko oduman deemuun kitaaba bite. Kitaaba biteetan kitaaba asitti gurguru bakka irreechaa kanatti kitaabicha biteetan gabaasuudhaaf dhufee kitaabichas qabadhee deema. Karaa irratti immoo hin sakatta'u kitaabicha na harkatti qaban. Maali? Kitaabni sun miilan shokoksine jedha kan Yaasoo Kabbabaatiin barreeffame. Maali? Hin darbu kitaabni kuni okaa deebi'ee okaa kitaaba kennaa jedhan. Maaliif? Hin darbu. Amma onan kitaaba kennee deeme maallaqni koo bade. Onan immoo duubatti deebi'ee kanan gabaasuudhaaf ergame rakkoodha. Kanaafuu maalan godhee suutuma jedhee bitaa mirga laaletan hoogganaan isaanii kolonelii tokko halaaluma arge. Akka tasaan immoo iyyuu na beekanatti fakkaata televezyiiniidhaan maal taate akkana na dabarsuu didan jedheeni booda inni narraa qabee na dabarse. Inni lammaffaa maalan ta'ee yeroo san akka ammaa kana hundumtuu uffata aadaa uffatee dhufu. Keessumattuu gaazexeessaan muraasatu uffatee dhufaa warri kunis waluma keessa. Anis yeroo jalqabaatiif uffata aadaa Oromoo kana uffadhee shaanxatti qabadhee dhufeetan as bulee halkan ka'eetan uffadhee gara gabaasaa dhaqee achii gabaafnee yoo deebinu immoo geejjibaanan deema. Isa baafachuun narra jira. Isa baafadhee uffata koo jijjiirrachuun narra jira. Siree gadhiiseera. Eessatti haa jijjiirradhu? Mooraan tokko jira. Mooraa hoteela natti fakkaata. Akkanuma namni fuulduraan hin mul'atu. Suutuma jedhee jala dhadheetan seenee duuba naanna'ee uffata koo baafachuu jalqabe. Oduma uffata baafachaa jiru namni wayii natti gadi ba'e. Maal asii goota? Maal goota uffata maraatuun itti fakkaadde lakki maalu wanni uffataan jijjiirrachaa jira dhiifama jedheetan yoonan ani kootii jijjiirradhee kan gadaanu kofoo jijjiirrachuu jalqabu nama 40 mana natti gadi yaa'aniiru. Akkamittaa jijjiirradhu isa gadaanu baafachuu dhiiseetan akkasumatti qabadhee walakkaasaa jijjiirradhee deeme. Waa baay'ee jira kana lamaan yeroo hunda na yaadadha. Egaa rakkoo hamaa keessa dabartee har'a geesseeta ta'uu Idrisimeetti nuuf fufi. Baga waliin nuun ga'e baga geessanis jedha warra karaa fooddatiin hordofu hundaanu. Irreessa bara kan keenya bara reediyoo amma daadhiin dubbateera. Reediyoo qabannee televezyiinii Hawwaatu gaafa san gabaasna. Reediyoo qabannee wanti inni duratti kaase akkuma jiru ta'e wanta addaan yeroo san yaadadhu keessaa tokko maalinni irreessi bara san hawaasa biratti akkamiin ilaalama hirmaannaan hawaasaas maal fakkaata kan egaa kan manaa yaasu dhadhahee yaasu reediyoo Faanaadha nan yaadadhaan maaliifi Faanaan bal'innaan hojii guddaa sa'aatii dheeraa kennee fi hojjetaa ture afaanis afaan yeroo dheeraa afaan Oromootiin gabaasa waan ta'eef yeroo dheeraa san keessatti guyyaa san jalbultii irraa kaaseet keessummeessa waan ta'eef yeroo dheeraa kenninee fi gabaasna namni waan achirratti nuti dabarsaa turre kanaan dura hin hamilin illee jechuudha manaa bahuudhaaf hin yaadin illee dhadhahatee manaa baha jechuudha yeroo san akka itti bahan akka itti achitti irreeffatan sirna san tokkoon itti himaa turre malkaa kan dhaqe malkaa kan immoo istuudiyoo keessa jiru istuudiyoo irraa waliin mijeessee haala akkasitti deemaa turre ani akka yaadannootti wanta irreessa keessatti gaafa tokko manee dhaabuleera
hin kaasne har'an kaasa. Maaliifi sireen qabanne sa'aatii malee dhufne. Guyyaa guyyaa hojiirra oolle gaafa achi as deebinu sireen hin jiru. Bakka deemnu wallaalle shaanxaa qabadhee jira. Lafa deemu wallaaleetti dhumarratti maal godhe poolisii dhaqee harka kennadhe. Poolisii na hidhaati achi na bulchaa jedhan dhaabadheetti balbala isaaniirratti bulee ganama gara hojiitti bahe jechuudha. Yaadannoon addaa ani qabu isaa irra caalaa garuu irreessa yeroo san wanta ani yaadadhu reediyoodhaan uummanni irreessa fakkeessee akka itti bahu waamichi yeroo san godhamaa ture. Har'a amma televezyiinaan akka garaatti uffannes aadaan bal'atee mul'ate dhaloonnis bareeti. Yeroo dhaloonni hubannoo hin qabne keessatti yeroo san hojii kana hojjetaa kan turre hubannoo san gar tokkoon keessatti isa san cimsuudhaaf lammaffaa immoo dirree kanarratti immoo nageenyi akka uumamu irratti hojjechuudhaan kallattii lamaan hojjetaa turre jechuudha. Wanta kana yaadadha. Kan manadhaa san garuu yoomiruun irraanfadhu qorra keessa bule waan ta'eef. Tole Zinnuunis egaa ammayyuu gabaasaatiin jirti ogummaa isheetiin sirna irreechaa mee kaleessa akkam ture gabaasaa irreechaa kana ammaa immoo wal bira qabiitiin of kaasi. Mudannoo yoo qabaattes achumaan. Tole ani galatoomi bagattiin si ga'ee bagattiin nu ga'ee hundumti keenya iyyuu kan mana keenya teenye daawwachaa jirru hundi keessan nuti dursinee egaa waan baay'ee arguu dandeenya nu duras immoo warri waan baay'ee argan jiraachuu danda'u. Gaafa waan tokko himtu namni nu ol hangafa turan waan nuti argine kana caalaa warra argan jiraachuu danda'a hammuma humna keenyaatti itti himna malee jechuudha. Irreechi siyaasa. Irreechi aadaa, irreechi amantii, irreechi Oromoodha mitiire. Oromoo maa wajjin bu'aa ba'ii hedduu argaa ture. Kanaaf ani kana yaadadhu addatti amma akka namni uffata aadaa uffanneeroo akkas yaanee maree hojjennee galateeffatamuuf deemamu kana imimmaantu na qaba yeroo hundumaa. Maaliif jennaan uffata aadaa uffatanii irreecha bu'uun baratti siyaasa ta'ee yakka ta'ee namni itti hidhamaa ture keessas waanan darbee ilaalaa waanan tureef jechuudha. Kanaafuu haala addaatiin irreecha kana yaadadhanii bilisummaa har'aa akkan itti dhandhamutu argite. Har'a gaafan akkasitiin shamarraniif dargaggoota uffata aadaa uffatanii deeman yeroo argu haala addaatiin miira alaan addaatu natti dhaga'ama. Yeroo hundumaa haaraa natti fakkaata jechuudha. Achumaan immoo Finfinneen dabalame amma immoo irreechi Finfinnees jira. Kan hora Finfinnee inni kun immoo haala addaatiin sanuu amma immoo. Ani kanan hin daganne akkuma Diriis jedhe akkuma Daadhiinis jedhe miidiyaarra yeroo hojjettu waa baay'ee itti himtaa waa baay'ee kaastaa dhaloonni har'aa akka inni itti irreecha ilaalu isa kana situ hubachiisa itti gaafatamummaa waan qabduuf inni sun akkuma jirutti ta'e yeroo tokko irreecha anis maayikii qabadhee tanan tarbii hojjechaan ture gabaasuu fedheen addabaabayii hora Arsadiitti gadi bu'u sana. Amma ijoolleen egaa faaya isaan irratti arganis hin beeku uffata aadaa uffatanii sirbuu kanuma gidduutti isaanuma reebamuun arge. Booda maayikiin qabadheen ture achi darbadhee tanaanis akkuma nama reebameetti hin taa'ee boo'utti ka'e dhiisee hojicha jechuudha. Jedhee akkuma ijoollee xinnootti hin boo'ee sun hundumtuudha hin dagadhu anis yeroo hundumaa irreechi yeroo dhufu egaa namoonni akkuma sitti hime bakka garaagaraa ta'anii waan baay'ee quuqqaa isaanii kaasuu danda'u. Ijoolleen amma kudhanoota keessa jiran 20 asii xiqqooshee as dhiyoo jiran jechuudha. Hin beekani waan ta'eef akka laayyootti ilaaluu danda'u. Waan irra deebi'ee dubbachuu barbaadu. Garuu kun akka laayyootti akka hin dhufnetu hubatanii eeganii jedheen ergaa koo dabarsa sakaa waan haasa'aniif isaan jechuu kooti. Eeganii kunuunsanii sirriitti itti fayyadame dhalootatti akka darbu taasisuu keessatti akkamitti akkasitti hin beekan. Akkuma waan addaa tokkotti qabanii akka isaan tursiisan kunuunfachuu akka isaan qabaniin dhaamsa koo dabarsa. Ani sahanin irraanfanne isa kanadha mudannoon koo bagattiin isin hin ga'een jedha ammas irra deebi'uudhaan. Tole egaa Zinnu guddaa galatoomeetis mudannoo kee nu kaasteetti kanatti jirtu amma immoo gara Kidaanuuttidha kan deebinu. Atis mee Kidaanuu mudannoo kee gabaasa irreechaa irratti qabdu akkasumas immoo wanti dhaloota kana amma barsiisaa jiru jettus ergaa yoo jiraate waliin dabaaliitii nu dabarsi. Ulfaadhu fayyaa ta'ee bagattiin si ga'e. Uummata hundaanuu baga ayyaana irreechaa kan bara kanaatiin isin ga'een jedha. Irreecha gaane inni har'a ilaallu kun kaleessa haala jabaataa keessa ture kan inni darbe. Egaa an haala sadiiniin kabajaa ture irreecha haga ammaatti jiruun yookiin bakka irreechaan deema yookiin istuudiyoo keessatti yookiin immoo dhuunfaa kootiin kophaa koo gaafanii hojiirra madamiin immoo ofii koo dhufee tanan asitti kabaja.
Egaa yeroo irreechaa sana yaaddoon inni guddaa tokko neetwoorkiidha. Yoo as jirta taanaan situ gabaasaa neetwoorkiin jiraachuudhaa qaba. Yoo stuudiyoo jirta ta'e immoo yeroo siif ramadame sanatti guutuudhaa qabda. Kanaaf nama as jiru akka taatu taatee argattee yeroo qilleensaa sana cufuudhaa qabda. Haala jirullee gabaasuuf sirra jira. Waa'ee neetwoorkii akka nuti itti yaaddofnu sitti himuu hin danda'u. Baay'ee nama yaaddessaa. Nan argadha moo nan dhabaa. Ijoollee si'a meeqa akeekkachiista. Stuudiyoo jirta yoo ta'e lafa neetwoorkiin jiru namarraallee kadhadhaatti jenneeti bilbilaan egaa kan gabaasnu kan reediyoodha akka har'a televezyiiniitiin miti. Mudannoo hedduutu jira egaa. Mudannoo hedduu keessaa isaanii yeroo ofii koo ayyaaneffachuuf dhufee tokkoon yaadadha yeroo baay'ee. Irreecha dhufee utuun hin dhufiin hin deebi'e. Egaa gaafa hojiif dhuftu dursitee dhuftaan. Gaafa dhuunfaa keetiin dhuftu garuu ganama ka'eeyyuu nan qaqqaba jetteedha. Ganamaan kaatee dhuftaan. Yeroo jalqabaa sana hin beeku haala buufata atoobisii jiru hin beekun ture. Suutuma dheerriba kootii ka'ee gaafan buufata atoobisii dhufu hiriirri isaa kunnoo gooda sana ga'aan. Akkuma taanu taanee hiriira sana eeggadhee konkolaataa argadhee gaafa Bishooftuu ga'u sa'aatiin 4 wayi ta'eera. Harreefuu dhufaa jira namni ayyaaneffatee deebi'aa jira. Asuma Bishooftuu ga'ee man deebi'ee utuun bakka utuun hin dhufiin hin deebi'een. Inni hamaan tokko garuu bara rakkoo mudate tokko akka carraa bara sana hojii fi hin ramadamneen ture. Yeroo namoonni hedduun itti dhumanii asin bule dhufee Bishooftuun bulee karaarra hoteela ni qabadhe qarqara karaadha. Maal kan sana utuun hin rafiin hin bulee galgala inni ilaaltaa sumaaf achi naannofnee ijoollee wajjiniin hiriyoonni jiru turanii wajjiniin utuu naannofnee ilaallu hoteelatti rafnee akaanu jennee gara sa'aatii 5tti gara hoteelaa gaafa dhaqnu sa'aatii 1 erga rafnee booda halkan sana sirbamaa bula. Karaa walakkaadha konkolaataan akka yaa'etti bulaa. Utuu ribni nan qabiin gara sa'aatii 10tti achi galagalees homaa ribni na dinnaan nan ka'ee hin ba'e. Ijoollee warra kaan waamnaanis ijoolleenis akkuma koon rafnee wal fudhannee kaanee halkan sanaan sa'aatii 10tti deemnee sa'aatii 10tti deemnee bakka irreechaa geenyee as deebinee gaafa ani gara magaalaatti as deebi'uudha rakkoon gaafasii kan inni mudate. Namootni hedduu yeroo itti dhuman isa yoomiyyuu irraanfadhuun as bakka marfataa jedhamu sarkilii jedhu Bishooftuutti gaafa achi geenyu boombiin imimmaan nama buusisu hin gadhiifamee namoonni achi jiru lafa jirru wallaallee hundi keenya fiignee mana caccabsinee mana namaa galle. Gaafa gallu namni mala beekaan bishaan warri manaa bishaan namaa buusu dhaabatanii maa inni jennaan bishaan ija keessanitti godhannaan homaa isin hin godhu bishaan ijaatti naqadhaa jedhanii isa yoomiyyuu hin irraanfadhu akka carraa ga'anii ol dhufee ganamaan ijaan achi ga'ee as deebi'eef malee rakkoon yeroo sana namoota mudate anaan illee mudachuu danda'a ture garuu egaa haalota akkasii keessa darbeeti amma irreechi Bishooftuu irra darbee ammallee Finfinneen haala ho'aatiin kan inni ayyaaneffamaa jiru mudannoo warra jiran keessaa kun si gaanatti fakkaataarraaf. Egaan daawwattoota keenya televezyiinii Faanaarraa turmaanni nuun gaazexeessota Faana Broadcasting Corporate ammaaf duraanii waliin taasisaa turre kan hagammaatti daawwatan tureen waliin waan turtaniif ammas galatoomaa jechaa qophii keenyarraa itti bohaaraatti bashannanaa akka jirtan homaa shakkii hin qabnu isin turtii gaarii isiniif haa ta'u.